Rahmatullahi wa barakatuhu. Jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii Abdurii Teach Medea warreen maatii Abdurii Teach Medea hundi keessanuu dhiifama isiniin jecha Abduriin bobbaa wayitiif iddoo wayii ture silaa isinirraan fagaatu isin bira jira. Bakka takka bakka isinirraa dhaquu hin jiru. Eega isa bartan hin dhabdanii isinummaan qaamaa qalbiin bira jiraadhaan isiniin ja'a. Warreen viidiyoo yeroo laaltan laayikiin tuutan, sheeriin gootan, koomantiin gootan, sabskraayibiin gootan nama arsitan. Aboo kanarraa if qusadhaa. An hamileen isin biraan jira. Like, share, subscribe, koomantii gootanii Abdurii akka jajjabeessitan jajjabeessee fardiidhaan isinitti himaa. YouTube irratti daawwadhaa fi haala saniin linkii YouTube hundaa kiyya isiniifiin ergaa barnoota adda addaatiin oofaa ture. San hunda isin biraan ga'uuf ani qophiidha. Isinummaan na bira jiraadhaan isiniin ja'a. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii. Garuu isin barsiisuudhaafis bu'aa takka waan hin harkadhu hin qabu. Gaafa yoo rabbiin taate tura keessatti milkooyna jenneeti waa hunda itti tiraay jennee itti oofaa jirra malee. Kan inni irraa milkaa jiru dhiiseen isin qabadhee isin jala deemee isin oofaa jira. Isin akkasin namaan hubattan koomantiin taaneen nama arrabsitan. Namni barsiisaa fi hin arrabsuu irrumaa barata. Namni guyya takka nama takka irraa barate namni waan takka si barsiise haruma si garsa malee waan arrabfamuufis hin qabu. Koomantii irratti waan arrabaan barreessinaa. Like, share, osoo viidiyootiin jalqabne like tuqaa, share tuqaa, subscribe, koomantiis barreessaa. Yaada qabdan achi jala kaayaa malee koomantii arrabaa hin kaayina. Isiniin jechaa kara barnoota keessaniitti isin dabarsina. Unit 3 Grade 12 Unit 3 Market Failure and Consumer Production ka jenneen san jechuudha. Kana jechuun maali? Achi jalatti wanta tuqni ilaallee jirraa. Maal tuqni as jalatti isa kanneen laallee turre. Sirriitti warri 12 sirrii dhageeffadha. Market Failure kana tuqnee turre. Qofaatii gabayaa tuqnee turre. Arra maali? Public Good eegallaa jechuudha asirratti. Public Good. Qabeenya uummataa jechuudha waan biraatiimi. Haala qabeenya uummataa kana waliin laallaa sirriitti na hordofaan afeerraa kiyya. Nan dagatiin sabiraan jira. Wal bira jirraan isiniin ja'a. Abdii kutattaniis akkan taane hin ji'inaan isiniin ja'a. Meeshaalee uummataa waan qabeenya uummataa jechuun ni dandeenya. Kana jechuun maali? Definition and what? Definition and public good are. Definition and future. Hikka isaa jechuudha. Public good are good whose benefit are shared. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf ilmi namaa takka jechuun meeshaalee uummataa meeshaalee tokko jechuudha. Irraa fayyadamee faayidaa isaa san jechuudha. Waliin qooddatuun maali? Benefit and shared. Waan takka waliin itti fayyadamtee waliin qooddu jechuudha. Generally speak, sirilaali. Public good whose benefit what are shared. Waliin qooddatanii waliin hojjetu. Generally speaking, public good have what? Two major future. Inni kun maal benefitii lama qaba. Bu'aa lama qaba jechuudha. Inni maali? Meeshaaleen uummataa kun jechuudha fakkeenyaaf. Inni kun kan ta'u maali? Faayidaa kana keessatti jechuudha dorgomaa jira, dorgomsiisaa jira. Asirratti waliin ta'anii waliin hojjetu jechuudha wanna kanarratti fakkeenyaaf. Kana jechuun amma maali? Sirriin na hordofi. Iddoo gurguddaa lamatti qoodamaa jenne tokko maali? Nan rivalry in consumption and what? Non excludability. Non excludability. Non excludability ta'ee bakka lamatti ni qoodamaa jechuudha. Inni seenyu feenyu non rivalry in consumption fi non excludability bakka lamaan kanatti qoonnee ilaallaa jechuudha.
isaan kana jechuudha. Tokko lama bakka lamaan kanatti non excludability and what non rivalry in consumption bakka lamaan kanatti adda baafnee halaallu sirna hordofe maal laalla amma non rivalry in consumption halaallu kana jechuun once good improved in what or supply consumption by one person does not reduce the what quantity which is available for consumption by what other. Dhageeffadhu sirriitti. Kun jechuun fayyadama maalii fayyadama keessatti dorgommii dhaabu. Kanuma bar nan rivalry in consumption jechuun fayyadama keessatti dorgommii dhaabu. Meeshaan sun jechuun fakkeenyaaf erga kennamee yookaan dhihaati jechuudha asirratti bar. Kana booda fayyadamni nama tokko baay'ina nama biraatiin fayyadamuuf argamu sun maali hin hir'isu jechuudha. Kana jechuun fayyadamtoota hafaniifis maal this means that some amount is left for what the remaining consumer fayyadama hafaniifis maali fayyadamtoota hafaniifis hammi wal fakkaataan hafe jechuudha. Kanuma bar waan biraatii mi ayyee Hunis mali this implies the cost or marginal cost of allowing other person to consume in what the good is zero. Garte? Yeroo kanaafis hafutti jechuudha. Yeroo kanaafis hafe jennutti kunis mali namni biraa meeshaalee sana akka fayyadamu hayyamuuf baasii koostii jenneen san jechuudha. Koostii isaa maali? Koostii yookaanis baasii ka jenneen san marjinaalii isaa maal ta'a? Zeero akka ta'u agarsiisa. Karaa qabsiisaa waliin sheer waliin godhadhaa waliin hojjedhaa jechuudha waan biraatii. Haala kanaan maali? Inni biraadhaa nan excludability. Kana jechuun maali? Kan ala taa'u dhaabuu jechuudha bar waan biraami. Kan ala taa'u dhaabuu. Kana jechuun maali? It is difficult and expensive to private what? Private private or to exclude someone non-peer from consuming the good. Kanuma jechuudha. Kana jechuun maali? Namni kafaltoota yookaan kafaltoota hin taane yookaan laal fakkeenyaaf nama laal amma fakkeenyaaf kafaltoota hin taane fakkeenyaaf kan waan namaa kafalu hin taane waan gaarii san as hin fayyadne mas waan gaarii san kan namaaf hin fayyadne ittisuu yookaanis hambisuun rakkisaa fi qaalaadhaa jechuudha. Fi qaalaan akka namatti qaaloo yookaan akka namatti honna godhu jechuudha. Par in hummaale ma fakkeenyaaf good that fulfill both the property are known as per public good. Kunneen maali? Fakkeenya maaliiti? Meeshaaleen qabeenya kan lamaan guutuun isaa meeshaalee ummata qulqulluu jedhamanii beekamu jechuudha fakkeenyaaf. Isaan kun maali? Meeshaalee ummata qulqulluu per public good jedhamanii beekamu. Isaan kun maali? For example, such good are national defense. Sirri dhageeffadhu. Isaan kunneen maali? Tokko warra national defense jenneen kana jechuudha fakkeenyaaf. Meeshaaleen akkasii warra national defense gaa namni hin beekne hin jiru. Meeshaalee akka ittisa biyya raayyaa jechuudha. National defense commando ammallee fakkeenyaaf maali? Clean air qilleensa, biodiversity, wild units. It is warreen akkanaa kun maali? For example in akkanaa non excludability jennaan. Non excludability ka jennuun san jechuu kan ala ta'u dhaabuu ka jenneen san jechuudha. Kan ala ta'u dhaabuu yookaanis wanta fayyadamaa irratti jechuu. Isaan kana jechuun
ammallee fakkeenyaaf difeensi namni hin beekne jiru qilleensa kana namni hin beekne jiru biodiversity amma fakkeenyaaf jechuudha qilleensa qulqulluun namni hin beekne jiru biodiversity heddummina lubbu qabeeyyiin jechuu lafa takka lafa ona fi kan kana fakkaatan lafa namni irra jiraanne garmalee ta'uudhaan iddoon akkanaa kun jechuudha maal jennaan nan excludability jennaan ammallee hootu kana jechuun maal there are extreme case in isa at the other extreme part private good inni kunis jechuu extreme keessatti jechuu gosoota extreme private good warra jenneen san jechuudha which are in regular in consumption and what excludability kunilleen jechuudha must good around useful into this category example sirriitti dhageeffadhu food item clothes uffata jechuudha amma fakkeenyaaf food item jechuudha amma wanni kun the kind of good are asii miti example must of good around fill into the category kana jechuun amma fakkeenyaaf and amma consumption and excludability must good around fill into the category example food item nyaata ni beeytan basic need wanti kun basic need keessatti ni ilaalama clothing kunis huma wantidha basic need household furniture house manni keessa jiraachuus basic need jechuudha akka wantoota bu'uura jireenyaa jenneen sanii moo jirana wantoota bu'uura jireenyaa jechuudha kana jechuun amma fakkeenyaaf inni akkasii kun meeshaaleen akkasii kunneen jechuudha inni fakkeenyaaf gara biraatiin jechuun meeshaaleen dhuunfaa qulqulluun kanneen itti fayyadaman dorgomaa ta'anii fi fakkeenyaaf kan ala ta'an kan dorgomaa ta'anii fi kan ala ta'an meeshaalee naannoo keenya jiran fakkeenyaaf irra caalaan isaanii gosa kana keessaa kan seenu maal fa'a fakkeenyaaf meeshaalee akkamiiti nyaata uffata meeshaalee manaa fa'a mana jireenyaa fa'a wanti basic need kan jedheen fakkeenyaaf huccuunis wantoota bu'uura jireenyaa sadeen san keessatti wanta ramadaman jechuudha fakkeenyaaf isaan kunneen kun maali fakkeenyi isaanii jechuudha household furniture house warreen akka manaa jechuudha isaan kunneen private good kajanneen san jechuudha there are also good which fall in between these two extremes good can satisfy one what part of definition of public what definition of public good yechu good can be satisfy one part of the definition of public good and not other and what not other this kind of good are called inni kasiho impaired public good based on this we can generally amallechuudha classified public good into four bakka afur qoonne public good in this major group presented in table sayita karratti laala adda bahee jiraan hunda eenyu classified public good into four public good warra ta'an bakka afuritti qoonnee ilaallee jiraan hundi arma jalatti dhayinee halaaluu fi honoral rivalry kun maali rivalry jalatti jechuudha nan rivalry amma fakkeenyaaf excludability rivalry haala kanaan inni kaa'ame amma akkaataa nuti itti ilaallu hootu haala kamiin laallaa na jala hootu amma excludability jalatti isa public good jenneen san bakka meeqa laallee jenne bakka afuri tokko rivalry nan rivalry kana jechuun amma rivalry is what per private good example
isuma reefu jenneen san jechuudha. Rivalry excludability warra jenneen san jechuu nan excludability kan hin excludability jalatti tokkoffaan per private good example per private good jechuudha. Food, clothes, carpet isaan kun maali per private goodidha jechuudha. Rivalry warra jenneen san jechuudha. Rivalry nan rivalry maali club good example club good example cinema, private park, satellite, tele, pizza isaan akkanaa kun maali nan rivalry amma koomaan nan excludability jalattis halaallu nan excludability jalatti yoo laallu jechuudha. Fakkeenyaaf kun barama fakkeenyaaf dorgomaa fi dorgomaa kan hin taane jechuudha laala. Rivalry jechuun dorgoma nan rivalry jechuun warra kan dorgomaa hin taane jechuudha. Warri dorgomaa teessan eenyu per private goodii kan jenneen san jechuudha. Dorgomaa yeroo hunda jechuun kun hin hafu ilma namaa biratti dorgomaadha inni kun. Food nyaanni dorgoma, clothingis dorgoma, carpet kunis dorgomaadha example. Haala kanaan laallaa jechuudha. Kunneen amma dorgomaa kan hin taane jechuudha. Meeshaalee kilabii faa fakkeenyaaf paarkii dhuunfaa kan nama dhuunfaa televiziyoonii faa saatalaayitii faa kunneen maali kan dorgomaa hin taane jechuudha. Nan excludability jalatti halaallu ammas nan excludability kan jenneen kun jechuudha. Kan hin taane immoo kunis kan alatee fi kan alatee kan excludability kan jenneen kun kan alatee kan isa kanarraa alatee nan excludability jechuun isma sanuu kan hin ta'in jechuudha. Kan hin ta'in maal dorgomaa kan hin ta'in common pool resort or what congestible good kan jenneen example fish, stock, example fish, stock, coal, national health service road. It is what isaan kun maali warra dorgomaa hin taane fakkeenyaaf non excludability kan jenneen san jechuudha. Non excludable warra jenneen san jechuudha. Common pool resource or what congestible good example fish, stock warra akka qurxummii warra akka maali qurxummii fakkeenyaaf warra fayyaa tajaajila fayyaa ammallee mukaa meeshaa mukaa jechuudha. Dhagaa boba'aa faa tajaajila dhagaa boba'aa faa daandii faa warreen akkanaa kuni maali dorgomaa kan hin taane jechuudha. Isaan kun fakkeenyaaf haala kanaan adda baafnee ilaallaa jechuudha. Kana biraan ammas per public good example per public goodii kan jenneen kun jechuudha. National defense humna qilleensaa waraana jechuudha. Humna qilleensaa ni beektan defense air force to air television kunneen fakkeenyaaf meeshaalee uummataa qulqulluu ittisa biyyaa raayyaa ittisa biyyaa faa jechuudha. Biyyoolessaa qilleensa faa televiziyoonii faa jechuudha. Isaan kun waan sanarraa bilisa fakkeenyaaf wanni kun kan itti seenu miti. Nan excludable jechuudha. Haala kanaan laallee bakka afuritti qoonnee dabarfannee. Classification of good as public good is not absolute. It is depend on market condition and technology. Technology what? Sorry. And technology. Technology now allow radio or TV broadcast to be encrypted so haala kanaan laallee dabarfanne jechuudha. Ramadii isaanii akka kanatti laallee dabarfanne. Inni biraadhaa maali? Inni biraa maali? Information public amma as jalatti warreen amma reefu wannaan laalle san jechuudha. Bifa wantaatiin laalle san amma bifa barreeffamaatiin laallaa jechuudha. Ramadii isaanii akka kanaan gadiitti ni laalle. Ramaddiin akka kanaan gadii laalle kun jechuudha. Classification of good public good is not absolute. It is depend on market condition and the television. Kana jechuun meeshaalee uummataati jennee ramannu kun guutuu miti.
isaan haala gabaa fi teeknooloojii irratti kan hundaa'anii fi teeknooloojii amma tamsa'an kan amma reediyoon tamsa'an kan televezyiiniin tamsa'an iccitii ta'uu hayyama kanaaf jechuudha. Kanneen isa kana ala warri tahees jechuudha. That is without hatees ni jira without special decoder are what exclude from the broadcast warra tahees ni jira. Many form ama fakkeenyaaf haalaallu many form of what information have characteristic of public good. For example, poem can be read by what many people without reducing the consumption of the good by other in the sense it in the non-rivalry. Kana jechuun maali? Sirriin na dhageessan. Kana jechuun fakkeenyaaf jechuudha amma wanti amma nuti ilaalaa turre kuni jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo laallu tokkoon fayyadama meeshaa sanaa irratti kanneen birootiis jechuudha. Osoo hin hir'isin miira isaatii fi dorgomaa kan ta'e fi kan hin taanes ka qabu. Haa ta'uu malee namni dhuunfaa tokko jechuudha walaloo kana barreesse namootaaf kafaltii hin qabne karaa mirga waraabbii akka itti hin fayyadamne dhorkuus ni danda'a. Kan ala ta'e jechuudha kun biyya takka keessattis fakkeenyaaf tokkoon isaa waan haala akkanaatiin jiran ni jiru jechuudha. Kunneen maali? Rivalry warra jenneen san. However, individual amma fakkeenyaaf akka nama dhuunfaatti jechuudha. Individual who wrote of the poem may of the prohibit non-pair kafaltii waan hin kafalamneef inni san from using akka ilmi namaa ittiin fayyadamne yookaanis copyright bifa barreeffamaatiin akka hin taane dhorkamuu danda'a. Wanti akkanaa kun maali? Excludabilidha. Some ammallee country in developed tool both what and radio karaa reediyootiinis move amma fakkeenyaaf wanni akka filmii in the monitor traffic in force ammallee the same payment kafaltii wal fakkaataan using certain road for what. For example, Ethiopian Express Road Addis Ababa fakkeenyaaf jechuudha. Addis Ababa tu Adama fakkeenyaaf makaraa Adamaa fi Addis Ababa gidduu deemu san kan beeynes yoo jiraate ni beeytu jechuudha. Inni akkasii kun maali? Karaan sun biyya namaatiin hojjetame. Fakkeenyaaf Chaayinaa hojjetame. Chaayinaan san amma hanga ammaatti kafaltiin karaa saniin itti ba'e deebi'een jiru jechuudha. Wanni karaa akkasii sun irratti dalagame jechuudha. Fakkeenyaaf inni itti fayyadama dhorkuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf fayyadama dhorkuu danda'an kan alaati jechuudha. Biyyoonni tokko amma fakkeenyaaf tiraafikaa hordofuu fi kafaltii tokko daandii murtaa'e irratti fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf daandii saffisaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti fayyanneen san jechuudha. Addis Ababa tu Adama hojiirra oolchuudhaaf buufata meeshaalee fi dambalii reediyoo qopheessuun gara Adamaa yookaanis Addis Ababa haga Hawaasaatti. Kanaafuu inni sun gargaarsa teeknooloojiitiin ala ta'uu isaa salphatti hojiirra oolchuun ni danda'ama jechuudha. Irraa amma hammaatti tuulii irra kafalamaa jira jechuudha. Kanaaf wanti akkasii kun haala kanaan jechuudha excludable jennaan jechuudha. Kanaas amma fakkeenyaaf other aspect of public good although everyone consume the same in what consume the same quantity of good they may not value them equally. For example, for the same individual national defense in very what national defense is very important while other do not care for what in the film. Other still value of negatively though
it is equally available to all. Dhageeffadhu. Kana jechuun amma gama meeshaalee uummataan kan biraa jechuudha. Namni hundinuu jechuudha meeshaalee baay'inaa wal fakkaatu jechuudha fayyadamuus gatii wal qixaa kennuu dhiisuu danda'a. Gatii wal qixaa kennuu dhiisuu danda'a. Other aspect public good it is that although everyone consume in the same quantity of good, they may not value of them equally. Gatii wal fakkaataa kennuu danda'u dhiisuu danda'a. For example, fakkeenya kana laallee dabarfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf maali? The same individual national defense is very important while others do not care for the same gender, but other still value is negatively though is equally available to all jenneen ammas. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf jechuun namoota dhuunfaa tokkoon isaa biyya baay'ee barbaachisaa yoo ta'u kaan immoo biyya gadi aantu keessa yoo jiraatu taate immoo ammallee hundaaf walqixa kan argamu ta'us gatii hamma itti kennamuuf san waliin madaaluuf jechuudha. Inni biraadha the number of things that are not conventionally considered to be commodity have public good characteristic. For example, include honesty, fair, amalle income distribution, amalle mali, certain information, amalle polio in the vacation, polio vacation, and HIV/AIDS blood test. Warra jenneen jechuudha. Kana jechuun amma sirrii dhageeffadhu. Wantoonni akka idileetti ilaalus akka meeshaatti jechuun hin ilaalles hedduun isaanii amala gaarummaa uummataa qabuun ni ilaalama. Fakkeenyaaf jechuudha amanamummaa honestii kan jenneen san ni ilaalla. Raabsaa yookaan galii haqa qabeessa fair kan jenneen haqa qabeessaan nama walqixxeessanii kan laallu sun ni jira. Inni fakkeenyaaf inni biraa odeeffannoo murtaa'aa tajaajiloota pooliyoo fakkeenyaaf tajaajila biyya keessa kennanii fi qorannoo dhiigaa fakkeenyaaf HIV/AIDS kan jenneen kun blood test kan jenneen kun as keessatti haqummaadhaan kan hojjetan ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nan gavarnimantii irraa biyya keessa jechuudha. Fi biyya keessaa hojjechuu kan danda'an ni jiru jechuudha. Isaan akkasii kunilleen isaan keessatti ramadamee ni ilaalama jechuudha. Haala kanaan private good warra jenneen kana ilaalla. Private good are not necessarily supplied by private sector. Sector maal keessatti private sector keessatti and government private sector keessatti and maybe proved private good tu keessatti jechuudha. Kana jechuun meeshaaleen dhuunfaa damee dhuunfaatiin kan dhiyaatan ni jiru. Isaanis dirqamaa miti jechuudha fedhinnaan. Mootummaan amma fakkeenyaaf haala sii mijeessee meeshaa akkasii naqee government may be proved private good to sinaqee jechuudha. Many private goods such as electricity fakkeenyaaf meeshaalee akka electricity jechuudha dhuunfaadhaanis mootummaa hojjetaatee dhiyeessuu dandeessa. Haala kanarratti hirmaachuuf ammallee good like protection and guarding are supplied by private sector. Sector garaa keessatti jechuudha. Wanta protection waan nama ittisuu dandeessu amma fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaallee ta'ii wanta biyya gargaaruu dandeessu amma protection and guarding akka gaardiitti illee supply wanta dhiyeessuu dandeessu private sector keessatti ilaaluu dandeessaa jaa. Wantiin akkanaa kun amma fakkeenyaaf haala kanaan ni ilaalla. Inni itti aanu maali? Public provision of good does not necessarily mean produced by the public sector, government for government. Yeroo tokko mootummaanis wanta takka waan barbaachisu ta'e jechuudha kan dhiyeessuu qaba. Innis seektara garagaraa keessatti jechuudha. For instance of the government, municipality may collect on the garbage
using to own truck and labor, it is private form of do not the job. Hojii garagaraa keessatti fakkeenyaaf makiinaa takka tan hawaasa fayyadu jechuudha ni fida magaalaa takka keessatti tajaajila uummataatiif jechuudha. Wantoota akkasii biyya keessatti akka hojjetaniif jechuudha. Haala mijeessuun akkasii sunis maali? Publikii keessatti public gudii keessatti ni ilaalamaa jechuudha. Tajaajila hawaasaa harlattii adda addaatiin hirmaachiftee ilaaluu dandeessa. Hordoftoota kiyya qaalii like, share, subscribe, comment godhuu hin dagatinaa. Barnoonni keenya har'aas asumaan xumurama.